Yooyyaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee Oboo kan taatan nagaan keenya kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Oduu yeroo kanaaf qabanne kan isinitti himnu ta'a hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Adoolessa 20 bara 2022 sagantaa teenya jalqabnee jirra. Sagantaa teenya hanga footoo dursuun kan eegallu ta'a. Godina Shawaa Kibba Lixaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalee isaa loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 27 ajjeesee 35 madeessee qawwee isnaayipara 4 fi dishkaa 3 booji'ee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo Hooboon kaaba lixa Shaggaritti aanaa Darraa ganda Raachoo keessatti lola humnoota mootummaa waliin taasiseen waraana Abiyyi Ahmad 14 ajjeesee 23 madeessee qawwee AKM takkaa fi kilaash torba boojuun injifannoo boonsaa galmeessanii jiran. Amnesty Internationalitti Daayireektara Bahaa fi Kibba Afrikaa kan ta'an Dibroos Mocheenaan ajjechaa gara jabina lubbuu daa'immanii fi dubartoota galaafate kun qorannoo walabaatiin qulqullaa'ee itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jechuun ibsa baase. Zoonii Kibba Lixa Shawaa keessatti aanaalee tokko tokko keessatti ajjechaa fi hidhaan namoota nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jedhan. Aanaa Wangii keessatti dargaggeessa Shifarraa Yamaanee jedhamu harkaa fi miila isaa hidhanii gara bosonaatti geessanii hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himanii jiran. Jiraattonni naannoo akka himanitti aanaalee Gooroo Ammayyaa fi Walisoo keessatti loltoonni mootummaa namoota nagaa adamsaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf sababa jedhuun Oromiyaa guutuu irratti waraana labsee jira. Jaarmiyaan mirga namummaaf falmu Amnesty Internationaliin ajjechaa Wallagga keessatti raawwatame irratti qorannoo walabaa akka taasifamu gaafate. Jaarmiyicha kana kan jedhe ibsa adoolessa 20 takka bara 2022 baasen yommuu ta'u, ajjechaa waxabajjii 18 bara 2022 raawwate kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu, madaa'uu fi qabeenyi saamamuu hime. Mootummaan ajjechaa kana waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuun waraana bilisummaa Oromoo qeeqee jira. Waraana bilisummaa Oromootis gama isaatiin ajjechaa kana kan raawwate humnoota mootummaatii fi garee gaachana sirnaa jechuun ijaarame ta'uu hime. Kana hundumaa furuuf Amnesty Internationaliin qaamni walabaa seenee qorannoon taasifamuu qaba jechuun waamicha taasisee ture. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaadhaa kan ta'e obbo Hangaasaa Ahmad Ibrahim ajjechaa kana humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee obbaaseetu raawwate jechuun karaa miidiyaa uummataatiin kallattiin dubbatee jira. Hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cahuun haleellaa dhiyeenya kana raawwatamaniin hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsuun haleellaa dhiyeenya kana raawwataniin godina Baalee aanaa Gurraa dhaammolee gandoota daangaa naannoo Somaalee irratti argaman kanneen akka Okkoltuu, Qottuu, Barkallee fi kanneen biroo keessatti namoonni kumaan lakkaa'aman kan buqqa'aman yommuu ta'u, hidhattoonni kunniin karaa deeggarsi irraa argamuu fi daangaa gabaa cufuu isaaniitiin buqqaatonni gargaarsa namummaa dhabanii kanneen 20 ol ta'an beelaan du'uu jiraattota aanichaa wabii kan taasifate miidiyaan Addis Istaandardii gabaaseera. Haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee raawwatan kanaanis jiraattonni aanaa Gurraa dhaammolee ganda Okkoltuu, Qottuu fi Barkallee gandoota keessaa guutummaatti buqqa'uun aanaalee dhiyootti argamanitti kanneen akka Dalloo Mannaa, Dawwee, Qaachanii fi Barbaree qubataniiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee meeshaalee waraanaa gurguddoon deeggaramuun dhukaasa bananii saamichaa fi ajjechaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu dhagahame. Jiraattonni aanaa Gurraa dhaammolee walitti bu'iinsa daangaa fi hongee yeroo dheeraaf mudateen namoota dabalatee beeyladoonni illee dhabiinsa nyaataa fi bishaan dhugaatiif rakkachaa akka jiran gabaafameera. Gandi Okkoltuu naannoo Somaaleetiin marfamtee waan jirtuuf daandiiwwan gama sana geessan hidhattoota naannoo Somaaleetiin cufamtee waan jirtuuf eebila bara 2022 irraa eegalee deeggarsi namummaa hawaasa hongee miidhameef gahaa akka hin turre kan himan jiraataa ganda kanaa sababa walitti bu'iinsaatiin namoonni 10,000tti tilmaamamu daangaa irraa buqqa'anii aanaa Dalloo Mannaa iddoo Burqaa jedhamutti qubsiifamanii jiran. Hooggansa pireezidaantii mootummaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee jalatti haleellaa cimaa poolisii humna addaa naannoo Somaalee bara 2017 hanga bara 2018tti raawwateen namoota 734 akka ajjeefamanii fi namoonni miliyoonaa ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitti waajjira qindeessa dhimmoota namummaa fi koominikeeshinii hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa beeksisee ture.
walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaalee gidduutti bara 2021 godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti raawwatameenis lubbuun namoota 10 ol ta'ee darbuu jiraattonni naannichaa himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti loltoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun dhagahame. Maddeen odeeffannoo keenyaa akka gabaasetti ganda Warqee Waleensuu iddoo addaa Muudee jedhamutti namoonni nagaa 2 humna mootummaan kan ajjeefaman ta'uu gabaafameera. Namoota ajjeefaman kana keessaa namni tokko nama loon tiksu akka ta'ee fi namni lammataa ammoo osoo dhukaasa baqatuu akka ajjeesan gabaafameera. Humnoonni mootummaa naatoo tokko malee namoota nagaa ajjeesuun akka babal'ate ragaaleen ni mul'isu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa godina Arsii bakkeewwan hedduutti tarkaanfii ciccimtuu fudhachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Arsii keessa akka jedhanitti gaara Cilaaloo irraa hanga Ziwaayitti diina ariinee qaqqabaa jira jechuun dubbatan. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n loltoota mootummaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa Shaggar Salaalee aanaa warra Jaarsootti ganda Faajjii Ejersaa iddoo addaa Ejersaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa faashisti Abiy Ahmad irratti godheen ajajjoota waraanaa 2 fi dhukaasota dishqaa 3 dabalatee loltoota hedduu ajjeesuu beeksisee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lixa Shaggar godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu keessatti irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n loltoota mootummaa waliin wal waraanaa jiraachuu beeksisaniiru. Lola galgala sa'a 11 hanga sa'aatii 2 tureen humnoota mootummaa irra hubaatiin cimaan gahu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Bifuma wal fakkaatuun irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n lixa Shaggar godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti buufataawwan waraanaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhanitti tibbana tarkaanfiin kan irratti fudhatame kaambiilee waraanaa Dirree Bareedaa, Kamisaa, Shaangannee fi Bitaachaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii beeksisan. Haleellaa kanaan loltoota mootummaa irra hubaatiin gahu waraanni bilisummaa Oromoo hime. Aanaa Tokkee Kuttaayyeettis waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaan bobbaasee irratti tarkaanfii jajjabduu fudhatee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n aanaa Amboo ganda Xulleetti waraana humnoota mootummaan waliin taasisaniin loltoota mootummaa 9 ajjeesuun 7 madeessanii jiru. Lola bakkeewwan garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n waliin taasifame kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti mootummaa waan jedhe hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godina Gujii Bahaa keessa kan socho'an Cibraawwan Odaa Adoolaa fi Soddoon Booroo aanaa Gooroo Dooloo keessatti lola guyyaa 3f gaggeeffameen tarkaanfii ciccimtuu humnoota mootummaa irratti fudhachuu dubbatan. Lola ganda Adaadii jedhamutti adeemsifame kanaan loltoonni mootummaa 26 ajjeefamuun 30 ol madaa'uun himanii jiru. Itti dabaluunis meeshaaleen waraanaas akka booji'an Odaa Tarbii himan. Lola ganda Qaraaroo jedhamu keessatti gaggeeffameenis loltoota mootummaa irra hubaatiin cimtuun gahuu dubbi himichi beeksiseera. Yooyyaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa teenya gara dhumaatti deemnee jirraati. Viidiyoo teenya gamanumaan laayik fi sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagaan tura.